Yooyaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan EMN Plus qophii keenya har'aatiin dhimma gabaa kaarboonii irratti kan xiyyeeffannu gabaan kaarboonii maalidha akkasumas immoo misooma ashaaraa magariisaa wajjin akkamitti walitti hidhamiinsa qabaa fi dhimmoota kanaa wajjin wal qabatan marii keenya kan itti fufnutaa akka xumura qophii keenyaatti nu wajjin akka turtan gabanumaan isin affeerra. Hayyee walitti deebineeti kan jiru kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan keenya har'a obbo Mikaa'el Hordofaa jedhamu ministeera pilaanii fi misoomaatti itti gaafatamaa misooma gabaa kaarbooniiti isaan wajjin turtii kan taasifnu ta'a obbo Mikaa'el baga nagaan dhuftan jenna. Banagaan nuyi jedhaanis naafeeru waa'ee isin galateeffachuu barbaada. Hayyee akka walii galaatti mee gabaa kaarboonii yeroo jedhamu ni dhagahama yeroo baay'ee daawwattoonni keenya akka hubatanii fi gabaan kaarboonii maalii kan jedhu irraa hakaa nuti. Galatooma akkuma beekamu gabaa kaarboonii yommuu jennu qilleensi yeroo ammaa kan faalanii jiru nam-tolfeeni. Qilleensi faalaman kana keessaa kanneen gurguddoon kan jedhaman tokkoffaa kaarboon daayoksaayidiidha. Lammaffaan immoo miiteeniidha. Sadaffaan naayitiraas oksaayidii jedhamu. Of course kanneen bireessu hin jiru baay'ee. Kanaaf kanneen kun nam-tolfe'an gara hawaatti gallakkifamanii hawaa keessatti immoo dhiibbaa guddaa kan geessisan isaan waan ta'eef an nam-tolfee waan ta'aniif baay'ee. Isaan kun durumaa uumamaan hin jiru. Uumamaan kan jiran kan haasaa jirru amma. Kan uumamaan jiru oduun ta'e namoonni nam-tolfee irra addunyaa irratti olii gadi dhiibbaa waan fidanii jiranii fi kanneen amma tuqe kana kan akka kaarboon daayoksaayiidii, miiteenii fi naayitiraas oksaayidii kanneen biroos illee hin jiru. Isaan kan baay'inaan gara hawaatti guyyaa gallakkisanii dhiibba qilleensaa kan amma fidan kana yookaan immoo global warming kan jedhan kana kan nutti fidan jechuudha. Kanaaf hir'isa kana keessatti either kan mootummaa ta'uu danda'a yookaan immoo dhaabbilee biroo ta'uu danda'a bittaaf gurgurtaa jidduu isaaniitti gaggeeffamu jechuudha gabaabumatti gabaa kaarboonii jechuudha. Mee kanaa wajjin wal qabatee keessumattuu biyyi keenya erga duula ashaaraa magariisaatti bobbaatee waggoottan 7 ol biqiltuun yeroo dhaabamu duulaan ni mul'ata waan ta'eef biqiltuun dhaabamu kun yookiin immoo duulli ashaaraa magariisaa taasifamu kun kanaaf gaheen inni qabu maalidha? Duulli ashaaraa magariisaa baay'ee biyya keenya keessatti waan biraa jechuu miti. Biqiltuu dhaabuun duula ashaaraa magariisaa jechuun uwwisa bosona biyyattii Itoophiyaa bakka itti deebisuu jechuudha karaa biraatti. Maal jechuudha kana jechuun baroota darban keessa bara 1990 akka lakkoofsa keenyatti bara 1984 kaasee hanga 92tti yoo jidduu kanatti biyyoo oggootaa kan laallu yoo ta'e uwwisni bosona biyyattii Itoophiyaa gara parsantii 30 kaasee hanga 3 kaasee hanga 4 kan ture. Maal jechuudha bara saniin duratti 84 duratti yoo kan duubatti deemnee ilaallu waggaa ta'e uwwisni bosona biyyattii Itoophiyaa haga parsantii 40 ture jechuudha. Kanaaf miidhaan guddaan cirama bosonaatti kan dhufe bara kamiyyaa barreen amma tuqe kana jidduutti waan ta'eef parsantii 40 irraa kan ture sun gara parsantii 3 haga 4tti gadi bu'e jechuudha. Isa kana bakka itti deebisuuf jecha duula biqiltuu dhaabuu ashaaraa magariisaatiin kan dhufe waan ta'eef jechuudha. Kun immoo maal wal qabata kan jennu yoo ta'e inisheetivii bara 2010 muummichi ministeera biyyattii Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiy Ahmadiin fudhatameen kanaaf baroota darban waggaan 7 darban duubatti deemee kan laallu waggaa ta'e biqiltuu biliyoona 48.8 kan ta'u akka biyyoota kan dhaaban ta'uu isaanii beekamaadha. Kanaaf baroota darban kan keessatti waggaa tokkoon yookaan waggaa lamaan duratti uwwisni parsantii bosona biyyattii Itoophiyaa gara parsantii 3.4 kan ture sun amma karantilee akkuma beektan kan miidiyaa garaagaraatiin dhageeffatan itti fakkaata parsantii 23.4 ga'e jechuudha. Kun immoo maal wal qabataa hammam uwwisni bosona biyyattii Itoophiyaa bakka itti deebi'aa jiru nama agarsiisudha. Kanneen faallama qilleensaa fidan gaazota qilleensa fidan keessaa inni guddaan kan hin jedhu bade kaarboon daayoksaayidiidha. So uumamaan immoo bosonni maal godha yookaan immoo biqiloonni maal godhu kanneen hawaa keessatti faallama qilleensaa fidan kana sakistir godhu yookaan immoo irraa haqu jechuudha. Haqanii xuuxu jechuudha. Kanaaf xuuxuu jechuun karaa biraatti jechuudha kanneen gadi lakkifaman san ridaaktii godhu jechuudha yookaan immoo gadi hir'isuu jechuudha yookaan immoo rimuuf godhu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee rimuuvaadhaan beekamu san yookaan immoo haquu waan beekaman jechuudha. Kanaaf kanneen gurgurtaa gabaa kaarboonii keessatti gahee guddaa taphatan keessaa bosonni isa tokko jechuudha karaa biraatti. Kanneen biroos hin jiru baay'ee. Isa qofa duun ta'in garuu koorii guddaa iddoo guddaa qabatee kan jiru isa kamiyyaa bosona akkaataa amma lafa qabatee biyya Itoophiyaa keessatti kan geessu gahee guddaa kan taphatu isaati jechuudha. Kanneen biroos hin jiru seektaroonni biroos sabamuu hin danda'a boora itti deebi'a garuu bosonni garuu koorii guddaa kan taphatu keessa tokko ta'uu isaati jechuudha. Mee addunyaan keenya har'aa deebiin isheen deebisaa jirtu maal fakkaata? Haala qilleensaa kana bakka isaatti deebisuudhaaf addunyaan sochiin ishiin taasisaa jirtu dhimma amma kaasaa jirru wajjin wal qabataa laata?
wal qabata. Kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin agaagaa mootummaa gamtoomnii keessa akkuma beektan kana kan waa'ee jijjiirama qilleensaa kanatti hojjetu ni jira. Kanaaf dhaabbanni jijjiirama qilleensaa mootummaa gamtoomnii keessa jiru kuni waliigaltee Paaris kan jedhamu bara 2015 keessatti biyyoota 196 walitti qabee ture jechuudha. Kana keessa Itoophiyaan tokkoffaadha. Yeroo san kan ta'e maali'a biyyoonni kana keessa jiran yookaan immoo agreementii yookaan immoo wantoota kana keessa jiran kun waliigaltee kana keessa jiran kun maal gochuu qabu kan jiru irratti kan ka'e tokkoffaadha. Qolachuu bineensota national development contribution kan jedhamu akka galchan isa dhaaba mootummaa kanaaf akka galchan kan eeyyamame jechuudha. Kanarraan kan ka'e Itoophiyaan maal goote isa kana waggaa darbe keessatti si'a sadi kan galchite. NDC tokkoffaa jedhama, lammaffaa jedha, sadaffaa jedha. Iyoo kana fakkeenyaaf waggaa tokkoon duratti kan galchine yookaan immoo waggaa tokkoon guunne jechuun dandeenya bara 2017 baarra 2008 seensarratti national contribution maal jechuudha karaa jechuun qilleensa qolachuu fi karoora ati mataa keetiif bara waggoota 10 keessatti kan ol keessu jechuudha karaa biraatiin. Kana isa kana kan galchite jechuudha. Isa kana qofaa miti waggaa sadiin durattis immoo long term low emission development strategy kan jedhamu tokko immoo low emission gochuuf bara 2050tti akka biyya 2050tti akka lakkoofsa Awurooppaatti kanas wal qabatee kan galchite jechuudha. Kanneen biroo illee hin jira kana qofaa oduun ta'e jechuudha. Kanneen imaammanni Itoophiyaan galfattee fi akkasumas immoo karoora isiin galfatte jechuudha. Karoora kana keessatti kan ol keessaa maali'a waliigaltee addunyaa san keessa jiran keessaa waan ta'eef tokkoffaan gama hir'ina gaazii kanaatiin fudhatamu keessaa mitigation intervention jennaani lammaffaan immoo adaptive capacity dabaluudhaaf sadaffaan immoo means of implementation kan jedhamu kana walitti fiddeet kana galchite jechuudha. Means of implementation kana keessaa Itoophiyaan yoo galfattu isa kana karoora bara waggaa 4 keessatti lafan qabsiisettee hojjette kana keessa sektoroonni baay'ee keessa jiru. Fakkeenyaaf kan akka bosonaa fudhatanii dhaabbanni Itoophiyaa kan bosonaa fudhatan kan akka ministeera qonnaa fudhatan kan akka ministeera industirii fudhatan ministeera bishaanii fi akkasumas immoo enerjii kan fudhatan yoo ta'u kanneen kun of keessa qabate jechuudha. Wannoon sun pilaanii sun. Kanaaf isa kana lafa qabsiisuudhaaf kan barbaachisu faayinaansii. Faayinaansii kanaaf nu barbaachiste Itoophiyaan galfatte keessa waggoota waggaa 10 keessatti biliyoona doolaara 106 barbaachistee galfatte jechuudha. Isa kana karamiin galfattee karaa lamaan karoora san keessa ol keeffatte. Tokkoffaadha mataa kootti kan danda'u jettee parsantii san keessaa parsantii 40 isaa yookaan immoo gama gara biriitti kan deebi'u doolaara kan deebi'u doolaara biliyoona 22.6 kan ta'u ofii kootti kan kontribiitii waa'eetti. Kanneen hafan garuu biyyoota alaatirraa hin barbaade jetteeti jechuudha kan galfatte jechuudha. Yeroo kana deebiin isaa laatan maali'a? Karaa lamaan isaan immoo warri biyyoonni guddatan kun kan deeggaran faayinaansii kana jechuudha. Karaa lamaan deeggarraa jedhe tokko sirna amma waa'ee irra taasifnu kana kan kaarban gabayaa kaarbanii jennu kanaan deeggaramtanii kan fiddan yoo ta'e isin deeggaruu danda'a kan jedhu deebii kan laatanii karaa biraatiin immoo deeggarsa birootiin deeggarsa jijjiirama qilleensaa kana deebisuuf faayinaansii godhamu keessatti isin deeggara jennee fudhatan jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaan keenya maali'a? Kaayyoon labsii kana yoo baafnu labsiin gabayaa kaarbanii kana yoo baafnu xiyyeeffannaan keenya isan duratti uqesan yookaan immoo karoora jijjiirama qilleensaa bakkatti deebisuuf baafan yookaan immoo NDC jennu yookaan immoo national contribution kana galmaan ga'uuf akka instrumentii tokkotti yookaan immoo akka meeshaa tokkotti fayyadamuuf kan baafanne jechuudha. Labsiin kanaaf jedhamee bahe hin jira dhiyeenyatti labsiin gabaa kaarboonii jedhamu jechuudha. Labsiin gabaa kaarboonii bahuun isaa Itoophiyaadhaaf faayidaan inni argamsiisu maalidha? By the way, Itoophiyaan Afrikaa keessa imaammata yookaan istiraatejii gabaa kaarboonii kana baafachuu tokkoffaadha. Biyyoonni baafatanii jiran Afrikaa keessa kan laalloo ta'e. Itti aantee immoo isa hidhuuf maal baafattee sirna kana baafattee jechuudha. Yookaan immoo labsii kana baafattee jechuudha. Kanaaf labsii baafachuunii fi imaammata yookaan istiraatejii sana baafachuuf Itoophiyaan taphata amma dubba'e kana. Because gaggeeffamni kaarban daldala kaarbanaa addunyaa keessatti kan taphatamu malee biyya tokko keessatti qofa kan haamatu. Kanaaf biyyoonni keessumattuu bittaaf gurgurtaa keessatti taphata ofii taphachuu barbaadanii maal gochuu qabu? Biyyoonni gurguranii isa amma jee kana baafachuu qabu jedha. Warri bitan immoo trustii kan go'an yookaan bitachuu ofii kireeditii isaa kan bitamu baay'ee kaarbanii miti kan bitamu kireeditii ufee kan bitamu. Kireeditii kana bitachuuf immoo biyyoonni bitan sun dhaabbilee ta'uu danda'u warri bitan sun baay'ee biyya ta'uu danda'a. Waliigaltee keetiin kan murtaa'u suni booda ta'uu hin danda'a. Kanaaf baafachuu keetti kan mirkaneeffatan calqaba jechuudha. Dursa imaammata qabda uumuun qabdu jedhanii si gaafatu.
Lammaffaa immoo kanaaf labsii qabdamoo yookaan immoo dambii qabdee si gaafatu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan maal gootee jechuu baafatte jechuudha. Kun immoo maal gaafata? Achi keessatti warri bitan sun tirasii jette goon yookaan immoo akka itti gammadanii fi Itoophiyaa fuulleeffatanii akka itti galanii fi lammaffaa immoo akkaataa seera gabaa daldala kaarbanii kana keessatti taphachuu qaban gaheetu jiru yookaan immoo taphatoota jalachi keessa baay'isuu wayi. Isaan san seera qabsiisuuf lafa qabsiisuu kan baafatte waan ta'eef iddoo guddaa qaba jechuudha Itoophiyaa. Arma fakkeenyaa fi kana baasuu ishiitiin kan ka'e biyyoonni bitachuuf barbaadan. Investoroonni kana keessatti taphachuu barbaadan. Dhaabbileen dhuunfaa biyyoota gurgurtaa keessa jiran taphachuuf barbaadan fuula ishee gara Itoophiyaa garagalchaa jiru jechuudha. Ji'uma darbe kana keessa kan laallu yoo ta'e jechuudha. Kanaaf akkamittiin hojiirra oolame keessumattuu qaamonni bitanii fi qaamonni gurguran jiru jettaniiti kan jirtanii Itoophiyaan warra gurguran keessaa ishee tokkodha. Akkamittiin bittaaf gurgurtaan kun raawwatama? Akkamittoo kaarbanii yeroo jedhamu kaarbooniin akkamitti gurgurama kan jedhus daawwattoonni keenyas haaraa waan itti ta'uu fi sirriitti toonuuf kaastanii. Yeroo labsii kaarboonii gabaa kaarboonii jennu kana yoo baafnu dabarsinee yoo qaama kana execute goote yookaan immoo approve goote kan dabarsinee kan yoo ta'e yoo dabarsinu jechuudha dursa maal laalle nuyi taphattoonni gabaa kana keessa jiran eenyu kan jaalaalle adda baafanne jechuudha. Yeroo adda baafannu taphattoonni kana keessa taphatan tokkoffaadha qaamni mootummaalee taphachuu danda'a jennee itti kafuudhan. Maal jechuudha piroojeektii isaan qopheessan waan jedhaniif. Lammaffaadha taphattoonni dhuunfaallee taphachuu danda'u jennee ilaalla. Sadaffaadha siviil soosaayitii keessa taphachuu danda'u jennee ilaalla jechuudha. Tokko isa kana. Lammaffaan immoo kan kana hoogganu jiraachuu qaba jennee ilaalla jechuudha. Kanaaf keessumattuu amma labsii keenya qaamni kamiyyuu baay'isee online access gochuu danda'a jechuudha. Labsii babay'ee ana dubbate kana jechuudha. Achi keessatti labsiin keenya kutaa 11 fi akkasumas immoo keeyyatoota 55 of keessaa qaba. Cabaa keeyyatoo siin qaba garuu keeyyatoo 55. Keessumattuu kutaa lammaffaa keeyyata 6ffaarraa ka'ee hanga 18 jiru kan laalu yoo ta'e qaamni kamiyyuu akkamitti hojii isaa akka gaggeeffamuu danda'u sirriitti lafa kaa'ee qaba jechuudha. Keessumattuu gaheen piroojeektii gurgurtaa kaarbaniif ta'u qopheessan maal fakkaatu kan jiru keessa kan ta'e jechuudha. Ati piroojeektii tokko yookaan immoo piroogiraam aktiviitii tokko qopheeffachuu kan barbaadde waggaa ta'e dursa maal goota? Potenshaaliin koo maali isa kanarratti hojjechuu kan dandeessu kan jiru adda baafatte jechuudha. Hammootummaas ta'eeti. Kan dhuunfas ta'e siviil soosaayitis ta'e dursa isa baafatta. Kanaaf isa baafachuuf maal gochuu qabdaa? Isa amma keeyyata 6rraa ka'ee jira isinitti kana kun immoo kutaa lammaffaa keessa jiru kana keessa sirriitti lafa kaa'ee maddisu. Kanaafuu diiteelii isaa baay'ee dubbisuu barbaadu yoo ta'e ani asirratti kan nama gorsu maali'a? Akka nama tokkootti qaamni kamiyyuu gara piroojeektii gabaa gurgurtaa kaarboonii produuseriin duratti yookaan immoo qopheessuu duratti keeyyata tokkoon isaa labsii kana sirriitti dubbisuu qaba jennee yaadaa qaba jechuudha. Tokko isa kana. Lammaffaa eenyu isaan immoo kan nu fayyadan potential area seektaroon ta'an jee kan adda baafachuu barbaadu yoo ta'e qaamni tokko dursa maal dubbachuu qaba imaammata kun istiraatejii nu bara waggaa tokkoon duratti baafachuu dubbisuu qaba jechuudha. Because achi keessatti nuyi potential area asirratti daldala kaarbanii kana keessatti gabaa galuu danda'ama jennee kan ol keenye seektaroota gara 5 waan akkasiiti. Inni tokkoffaani qonna, lammaffaan bosona, inni sadaffaan enerjiidha, inni afraffaan west kunoo gataan jiramuti gataa kanatti qabanii gara miiteetti jijjiiruu jechuudha. Inni afraffaan soil carbon jenneet yookaan immoo kaarboonii biyyoo keessaa jenneet adda baafna jechuudha. Kanaaf kanarratti potential area waan qabnuu fi qaamni piroojeektii kana diizaayinii godhuu barbaade kan jiraatu yoo ta'e isarratti xiyyeeffatee adda baafatee akkamittan isa qopheessuu danda'u kan jiru immoo achuma keessa waan jiruuf achi keessatti labsisan keessatti laallatee adda baafatee gara keessa dhufuu qaba jechuudha. Muuxannoo qabdii laata Itoophiyaan kaarboonii gabaa kaarboonii keessatti akkamittiin socho'aa jirti yeroo ammaa kana? Itoophiyaa keessatti muuxannoon jira kan jennu yoo ta'e jira. Waggoota 20 duratti deebinee kan laallu yoo ta'e calqaba gurgurtaa kaarboonii kana keessatti Itoophiyaan kan beekamtu voluntary carbon market kan ta'e humboo jedhama. Humboo jechuun waan biraatii muti bakka badiinsi yookaan immoo ciramni bosonaa jiru sanitti bosona san deebisnee warra dhaabantu jira jechuudha. Hawaasni akkas godhee jira jechuudha. Kibba kan deemtan yoo ta'an naannoo sanatti argachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf yeroo sanii bosonni gaara tokkorraa cirame santu gaara santu deebi'ee dhaabbate jechuudha. Maal ta'e gaarri sun deebi'eeti
restoration of the land ta'a jechuudha. Karaa biraatiin Ingiliffasaatti kan ta'amu akkuma amma muummichi ministeeraa fudhatee for the last 7 years gara waggaa 7 duubatti deebi'anii seenaa isaa deebisan jira kana godhan jechuudha isaanis. Yeroo san dhaabbanni dhuunfaa biyya alaatii fi akkasumas immoo warreen deeggarsa kana kennanii wal qabatanii yoo uummanni sun gaara badeessan yookaan immoo gaara boodonni baay'ee raacaleessan bakkeetti yoo deebisu interest ta'aniif voluntary carbon market ta'e kanaan fudhatanii irraa bitan jechuudha. Yeroo sarraa kaatees Itoophiyaan seenaa qabdi jechuudha. Itti aantee immoo clean development mechanism kan jiru Kyoto protocol kan jiru jira yookaan immoo Kyoto protocol jechuun amma Paris article 6 kan jennee sila dubbadheessuun oduu bakka bu'uudin duratti kan hojjetame jira jechuudha. Inni sun oduu Paris dhufiniin duratti biyyoonni conference of party UNFCCC kan jedhu sun kan itti fayyadamaa turan jechuudha. Of course inni suni biyyoota akka kanaatiif kan bakka bu'ee isaan biyyoota guddataniif silaa gurgurtaa kan dhaafata. Kanas ta'ee sanis garuu yeroo san keessattis biyyattiin Itoophiyaa energy ambee kan turte jechuudha. Muraasa isii nagas mara fayyadamaan turre anyhow akka ammaa kanaa muti imaammataan qabameeti muti yeroo sanii lammaffaa mul'absiin qabameeti muti. Kanaaf akka barbaade taphattoonni hin taphatu garuu fayyadamaan biyyattii fayyadamtee yeroo jette agasmaraa muti. Hawaasa fayyadamee kan jettu gata hawaasa agasmaraatti fayyadame jechuudha. Kanaaf isaan hin beekamti Itoophiyaan tanaan dura jechuu barbaadne. Gama faayinaansiitiin fayyadamuu dhiisuu danda'u. Garuu immoo haala qilleensaa jijjiiruu keessatti illee gama qilleensaa bakkatti deebisuu irratti akkasumas immoo dhiibbaa qilleensa faalama qilleensaa warra fidan gaazota jedhan bakka gargara gadi buusuu irratti waan akkasii kana irratti gahee guddaa taphataa ture waan isaa. Hayyee galatooma itti fufna kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan AMN Plus irraa qophiin keenya har'a kan irratti xiyyeeffatu dhimma gabaa gurgurtaa kaarboonii wajjin wal qabateeti kan gara keessan geessaa jirru ogeessi keenya har'a obbo Mikaa'el Hordofaati kan jedhamanii ministeera pilaanii fi misoomaatti itti gaafatama misooma gabaa kaarbooniiti nu wajjin waan turtaniif hedduu galatooma ammas itti fufna. Gabaa kaarboonii kana akka biyyaatti biyyi itti fayyadamti. Qaamonni itti fayyadaman kan biroo eenyu kan jedhu osoo nu kaastanii. Egaa sila waa'ee labsii gabaa kaarboonii kana tuquu danda'eera. Aktoroonni achi keessa jiran yookaan immoo miseensonni achi keessa jiran baay'ee. Miseensi tokkoffaan kan jiru kan isa kana to'atu jechuudha. Kan kana to'atu designated national authority jedhama. Ingiliffaanii Oromoo fileefsitti qoota keessaa waan ta'eef to'annaa isaa kan gaggeessu jechuudha. Qaama tokko akka Itoophiyaatti mootummaa Itoophiyaa bakka bu'ee kan socho'u jechuudha. Isan jechuudha eenyudha ministeera pilaanii fi misoomaa jechuudha. Waajjira keessan jechuudha. Nu jechuudha karaa biraatiin. Nu jechuudha. Kanaaf to'annoo gaggeessu jechuudha. Isa jechuun DNA jechuudha karaa biraatiin gabaabumatti yoo gabaabsinu designated national authority jechuudha karaa biraatiin. Inni argama achirratti jechuudha. To'annoo gaggeessu. Qaama olaantummaadhaan gaggeessu. Exactly. Qaama olaantummaan to'annoo isaa gaggeessu akka biyyaatti jechuudha karaa biraatiin. Okay? Karaa biraatiin taphattoonni biroo immoo hin jiru. Han kana keessatti gahee isaanii taphatan. Seektoroonni garaa garaa jiru fakkeenyaaf. Sila tuqeera. Shanan tuqeessan jechuudha. Isaan kun maal jennaani CRG sector jennaan. Climate Resilience Green Economy Strategy sector jennee tan isaa yaamne jechuudha. Kanaaf achi keessatti gahee mataa isaanii qabu. Kana qofaa muti. Akka regulaatariitti immoo warri yookaan immoo akka sochii isaa kana immoo to'annoo gaggeessuu irrattis immoo warri kunuunsa naannoo dhaabbanni kunuunsa naannoo abbaan taayitaa kunuunsa naannoo Itoophiyaallee gahee mataa isaa qaba achi keessatti jechuudha. Akkasumas nu wajjiniin immoo gahee mataa isaa kan qabus immoo ministeerri maallaqaan jira jechuudha. Kanaaf designated national authority jennee yoo haasofnu garuu ministeera karoora fi misoomaa jechuudha karaa biraatiin yookaan immoo ministeera pilaanii fi misoomaa jechuudha. Kanneen taphattoota kan jennu kanneen biroo isaan kama yoo jenne kanneen kuni warra faldaattoota. Faldaattoonni gahee mataa isaanii qabu. Faldaattoota jechuun that is broker jennaan baay'isoo. Broker jechuun Ingiliffisa. Faldaattoota jennuun afaan Oromoo fi'aatanii faldaattoota isaanii. Kanneen biroo immoo intermediary jedhamu. Maal jechuudha jiddu galeessa kan taphatan jechuudha. Eenyu jechuudha isaan immoo kanneen warra piroojeektii kaarboonii kana dhiyeessuuf taphatanii fi akkasumas warra bittaa gaggeessaa walitti fidan jechuudha karaa biraatiin. Isaan biroo immoo qaaman biroo immoo gahee guddaa kan taphatan as keessatti kanneen dura tuqassan keessaa alatti warroota naannolee bulchiisota naannolee jechuudha. Gahee guddaa qabu isaanis. Kanneen biroo immoo hawaasa gahee guddaa kan qabu keessa jechuudha. Kanaaf miseensonni kun marti isaanii labsii kana keessa tuqamanii jiru jechuudha.
Kanaaf akkaataa kanaan gaheen isaan qaban yoo dhugaa ibsinu fakkeenyaaf amma fakkeenya tokko sii kaasuu barbaada sararri waan tokko hin barbaadne maala Oromiyaan tokko fakkeenyaaf. By the way mootummaan naannoo Oromiyaa sirna gabaa voluntary carbon market yookaan immoo sirna gabaa fe'ii irratti hundaa'e irratti seenaa waggaa sadii dura qaba. Akkuma beektan bosonni biyyattii Itoophiyaa parsantiin 3% kan jiru Oromiyaa keessa. Because kana kan mirkaneesse Mikaa'elii miti kan mirkaneesse seenaa qorannoo waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Oromiyaan maal go'e waggaa 3-4 duratti voluntary carbon market yookaan immoo fe'iin gaggeessuu gurgurtaa kaarboonii kana keessa seenet deeggarsa biyya Noorwee wajjin ta'uun hojii hojjete jechuudha. Kanaaf isaan sun maal godhanii waggaa tokkoon duratti krediitii guddaa krediitiin gurgurame jedhee miti krediitii guddaa miliyoona 12.4 ton of carbon equivalent kan ta'e qabdu galitti agarsiisan jechuudha. Okay. Amma Oromiyaan fakkeenya guddaa Itoophiyaa qofaaf kanneen riijinoota hafaniif yookaan immoo kanneen naannolee hafaniif qofa oduu hin ta'in addunyaaf illee fakkaattii taateeti jechuudha. Kanaaf gaheen warra naannolee bulchiinsa naannolee gahee xiqqaamota kan isaan taphatan jechuudha. Karaa biraatiin gahee hawaasaa kan laallu waggaa ta'e gaheen hawaasaa inni guddaan maali'a? Keessumattuu piroojektii bosonaa kan jiru yoo ta'e bosona keessatti ixaanteen kan hojjetan ixaanan kan gahee mataasaa qaban naannolee san kan jiraatan hawaasa naannoo sanii waan ta'aniif tokkoffaadha piroojektii san deeggaru. Lammaffaa taatee piroojektii sanii eessa akka eessa gahe adda baafatanii qabachuudha. Sadaffaan qaama piroojektii san gaggeessu wajjin hidhata hojjetanii hojjechuudha. Afraffaan yeroo gurgurtaan isaa krediitii isaa gurgurtaa isaa raawwatee booda wanti isaaniif qoodamu hin jira. Qooddaa mataasaa qaba. Labsii kana keessatti waan jiru jechuudha. Qoodama san keessatti labsiin sirriitti definitely adda baasee waan ol kaa'ee fi isa san gahee mataa isaanii argachuu qabu. Gahee mataa isaanii sun karaa lamaan laalama. Tokko either nan monetary yookaan immoo maallaqaan kennamuufii danda'a ta'a. Yookaan immoo oduu maallaqni bakka hin bu'in kanneen birootiin bakka buusanii hojjechuuf ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf karaa hojjechuuf ni ta'a. Bishaan hojjechuuf ni ta'a. Manni barumsaa hojjechuuf ni ta'a. Dhaabbileen fayyaa hojjechuuf ni ta'a. Kanneeniif kan kanneen fakkaatu keessatti abbummaan dura bu'uu qabu jechuudha. Fayyadamummaa isaanii kanaan kan mirkaneeffatan. Gaariidha. Itoophiyaan yeroo ammaa kana inisheetivii misooma magariisaa qofa osoo hin taane kanneen biroollee kanneen qilleensa faaluu danda'an hir'isuu keessatti fakkeenyaaf konkolaataa chaarjiidhaan hojjetu akkasumallee humna ibsaallee boba'aadhaan osoo hin ta'in bishaaniin kan hydro power kan jedhamu kana akkasumallee yeroo dhihoodhaa asitti immoo naannoowwan garaagaraa pilaastikaan akka hin faalamne wantoonni inisheetivoonni yookiin immoo sochiiwwan taasifamaa jiranii fi kanaafis labsiiwwan bahanii hojiirra oolaa jiran hin jiru waan ta'eef gurgurtaa kaarboonii kana wajjin wal qabataa laata dhimmi kun? Eeyyee wal qabata sirriitti. Haga ammaa xiyyeeffannaan keenya uwwisa ashaaraa magariisaatiin bosonni Itoophiyaa dabaluu irratti kan xiyyeeffanne waan ta'eef iddoo guddaa kan qabu isa waan ta'eef malee sila tuqeettan ture baay'isawee imaammanni keenya potential area gabaa kaarboniif ta'an kan jiran keessumattuu 5 kan adda baasan jee kanaafani. Maaliif kan adda baaftanii ol keessa achirratti imaamma sana tokko irratti gootanii kun kana potential kana waan qabuuf. Itoophiyaan immoo durumaa kan beekamtu maali aani fakkeenyaa fi renewable energy accessii hydro power. Hydro power akka beekamu kana moomaa waa tokko waan galakkisuu hin qabu. Indoom 0 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa qilleensaa fidu keessaa gadi buusa malee inni waan dabaluu qaba jechuudha. Kanaaf tuquun kan barbaachisu waggaa ta'e Renaissance Dam tuquun waan guddaadha jechuudha. Inni fakkeenya guddaa nuu ta'a jechuudha. Isa qofaa miti. Itoophiyaan immoo gama enerjiitiin fakkeenya guddaa ta'aa jirti keessumattuu waggaa darban keessatti jechuudha. Tokkoffaan solar powerii lafa qabsiisuu irratti yeroo keessa fakkeenyaaf amma Ashaa project kan jedhan hin beektanii projektiin guddaan off grid irratti kan hojjetu naannoo Sumaalee achitti kan ta'e jechuudha. Inni kun gabaa gurgurtaa kaarbonii keessatti iddoo guddaa taphata. Kanaaf imaammanni keenya kan adda baase jechuudha enerjiin wal qabate jechuudha. Kanaaf fakkeenya guddaa taate Itoophiyaan potentiaalii kan irratti jechuudha. Inni biraa
karaa iyoo kana oggaa lama duratti immoo kan immoo oggaa tokkoof walakkaan duratti immoo Itoophiyaa maaf laafattee akkuma beekamu magaalota keessa kan dhufan oggaa taatan konkolaattonni baay'een kan fayyadamaa turte maali bobaa. Bobaa sun immoo balka guddaa fida, dhiibbaa guddaa fida. Wannoo qilleensa faalluu irratti jechuudha. Monooksaayidii galakkisa yookaan kaarboon daayooksaayidii waan galakkisu dhiibbaa guddaa fida jechuudha. Kana maal goote Itoophiyaan fakkeenya guddaa goote jechuudha. Oggoo tokko asitti kan laaltan oggaa taatanii yoo xiqqaate kan hedduminaan lakkaa'amu kanneen sadarkaa warra dhuunfatirraa kaasee hanga mass transport atoobisota gurguddaa Finfinnee keessa laaltan keessaa fiddeetti jirtu Itoophiyaan. Kuni maal ta'uu danda'a? Keessumattuu ani amsa tokkoon qaba warra Finfinneetiif jechuudha. Finfinnee fakkeenyaaf amma atoobisota 102 akka qabu nan beeka. Isaan elektirikaa fayyadaman jechuudha. Hin jijjiirama kun baay'ee zawwee gara kaarabanitti. Let me tell you frankly speaking. Hin jijjiirama jechuudha karaa biraatti. Inni lammaffaan Finfinneen karaa west generation kan fudhatan oggaa ta'e raphii fudhachuu dandeenya jechuudha. Treatment plantii qaba. Raphiin sun immoo fakkeenya guddaa ta'a jechuudha. Miiteenii reedius gochuu keessatti jechuudha. Kanaaf isa san gara gabaatti jiruun isa guddaa ta'a. Dabalataan Finfinneef amsaran dabarsuu barbaadu. Maal yoo jettanii Finfinneen baay'ee laggeen yaa'a laggeeni 72 qabdi. Frankly speaking. Because irratti hojjetan turani. Kiiloo of loggaan jiru. Profeesar Tashoomaa Soromsaa wajjin jechuudha. Adivadara koo waan turaniif. Yaa'a laggeeni 72 tributary rivers jedhamu. Eessarraa kan maddan gaarreen Xooxorraa kan maddan. Laggeen kun kanaan dura qorannoo 3, 4, 5, 6, 7 hanga 8 ta'uun yoo laaltanii duubatti deemtaniiti a dead river jedhama Ingiliffaan. Laga du'e jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun bishaan qabu bishaan isaa baduu maal ta'e balfaan badeera jechuudha. Surprisingly kan namatti tolu garuu maal jechuudha laggeen kun amma maal ta'aniiru bakkatti deebi'aniiru jechuudha. Maaliin bakkatti deebi'an? Karaa lamaani. Tokko buffer zoonii isaanii eegan jechuudha. Lammaffaan river and river side isaanii yookaan immoo kanneen naannawa isaanii jiran hunda isaanii afforestation reforestation irratti hojjetan jechuudha. Dhaaba biqilootaa deebisanii irratti dhaaban jechuudha. Restore the land jechuudha. You see? Yoo deebiftee irratti hojjettu sila waa'ee ashaara magariisa saniin wal qabata waan ta'eef. Kanaafuu gurgurtaa san keessattis gahee mataa isaa waan qabuuf inni kun illee jechuudha. Hayyee gara xumuraatti haafinnu keessumattuu damee kanarraa caalmaatti biyyi akka fayyadamtuuf piroojeektoonni namoonni dhuunfaallee hawaasni akka fayyadamuu fi adda durummaan maaltu hojjetamu qaba kan jedhus nu kaasaatii nu dhuunfaa. Galatooma gorsa ani kennu keessaa sila dubbadheera baay'isoo. Gabaa kaarbanii jechuun akka salphaatti kan laalamu muti. Ta'eeteetuma lafaa kaatee kan fidduu muti jechuudha karaa biraatti. Ifaajee guddaa waan barbaaduuf. Ifaajee guddaa barbaada yoo jennu maal jechuudha? Dursa seektaroonni kanaaf oolan eenyu kan ta'u adda baafachuu. Silaa nuu imaammata keenya keessatti adda baafannee muti. Ani ati fakkeenyaaf ati oduu akka carraa nama piroojeektii kana qopheeffachuuf yookaan immoo mijeeffachuuf kaatu yoo taate sumaraa duun ka'e waan gaarii waan ta'eef kaatu yoo taate maal gochuu qabdaa? Isa kamtu na fayyade kan jiru adda baafachuu qabda jechuudha. Yogguun bosonatti hojje'e moo kanarraa argachuu kan danda'u seera waa'ee bosonaa. Yogguun inni irratti hojje'e moo kan na baasu yookaan immoo e-vehicle kan jenne san warra konkolaataa elektiriikii hojjetu kanarratti waan hojje'e moo kanneen biroo irratti hojje'e na baasa kan jettu adda baafachuu qabda jechuudha. Kun maal jennaan Ingiliffaanii visibility study jenna jechuudha. Kanaaf qorannoo isaa dursa gaggeeffachuu qabda. Gaggeeffattee hoo egaa adda baafattee booda maal gochuu qaba isa jedhuudha fi labsiin amma bahe kun tokkoon maal akka hojjechuu qabdu lafa kaayesii ol kaayachuudha. Kanaaf qixa keessummeessa waan ta'eef dhaabbilee mootummaas haa ta'u, kan dhuunfaas haa ta'u, civil societies kan ta'u hundi isaanii kan ilaalanii adda baafatanii hordofuu kan qabu dhaabbatanii hordofanii karaa designated national authority gara ministeera karoora fi yookaan immoo pilaanii fi misoomatti dhufanii gorsa immoo dabalataa fudhachuu qabu jedhan gorsa dabarsa jechuudha. Obbo Mikaa'el hordofaa ministeera pilaanii fi misoomaatti itti gaafatamaa misooma gabaa kaarboonii har'a istuudiyoo keenyatti argamtanii daawwattoota keenyaa fi waa'ee gabaa kaarboonii hubannoo nu kennitanii fi maqaa daawwattoota keenyaa akkasumallee maqaa AMN Pilaasitiin hedduu galatoomaa jenna. Isinis naaf feertanii waa'ee
gurgurtaa gabaa kaarbooniif akkasumas immoo labsii gabaa kaarboonii kanatti akkan ibsa akka biyyoolessaatti waan affeertaniif baay'ee isin galateeffadhan jedha. Hubannoo kana isinis dakana hin geessu jedhanii yaada. Maaliif waan haaraa waan ta'eef kun immoo hundarraa waan eegamuu fi kanarratti gahee keenya hundi keenyaa baanuun jedha galatooma. Hayyee galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan AMN Plus egaa qophii keenya har'aatiin dhimma gabaa gurgurtaa kaarbanii wajjin wal qabatee ogeessa affeerree dhimmicha irratti hubannoo bal'aa nuuf kennaniiti kan jiranii. Qophii keenyas kanumaan kan goolabnu ta'a. AMN Plus qophiileen kanneen biroo kan itti dhufan ta'a. Yeroo gaarii.